Jira jirtuu akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota chaanaalii Dr. Nimoonaa Boonsoo. Dr. Nimoonaa yookiin Dr. Tamaan Boonsoo hin jedhama. Warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan like, subscribe godhuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warri duran hordofaa jirtan hundi keessanii galatoomni keessan bilisummaa ta'u isiniin jedha ilmaan Oromoodha. Egaa dhammoo mata duree biraa waa'ee carraan ulfaa'u yoom jira yookaan yoom hin jirre akkamitti guyyaa ovulation dubartiin takka beekuu dandeessi yoo hormaata kan barbaaddu ta'e yookiin ilma argachuu kan barbaaddu ta'e guyyaa kam guyyaan ulfaa'u jira yookaan immoo guyyaa kam hin jirre jedhanii adda beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni waa'ee kana irratti xiqqoo haasofna. Egaa guyyaa ulfaa'u yookiin guyyaa ovulation beekuudhaaf wanti barbaachisu jalqaba irratti wanti barbaachisu guyyaa marsaa laguu jechaadha. Guyyaa marsaa laguu sun dubartoota irratti garaagaraa guyyaa meeqaan itti deebi'a kan jedhu beekuu qabna. Haala lamaan ilaaluu dandeenya isa kanas. Tokko dubartoota guyyaa 28 marsaa xurii laguu arganiif fi warra guyyaa 28 argan. Dubartoonni baay'een isaa akkuma beekamu marsaa xurii laguu guyyaa 28 hanga 32 jidduu kanatti argu. Warra 28 deebi'uuf ji'oota hedduu konstaantilii warra 28 deebi'uuf akkamitti beekuu dandeenya? Guyyoota 28 warra itti deebi'uuf guyyaa marsaa xurii laguu argan irraa hanga guyyaa ovulationitti kan jiru secretory phase jedhama. Inni kun dubartii garaagara. Guyyaa ovulationitti kaasee guyyaa ovulationii xuriin hanqaaquun gad lakkifamtee kaasee marsaa lammaffaa hanga xurii laguu itti deebi'utti guyyaan jiru immoo luteal phase jedhama. Inni kun dubartii mara irratti walqixa. Dubartii kamirrattuu guyyaan ovulationii agartee kaasee hanga xurii laguu lammateetti deemu guyyaan kun walqixa. Dubartii mara irrattuu guyyaa 14dha. Kanaafuu maal goona ovulation day which is equal to marsaa xurii laguu hir'isuu guyyaa 14 jenna jechuudha. 14 kun dubartii mara irratti walqixa. Kanaafuu 28 warra arganiif guyyaa 28 hir'isuu guyyaa 14 guyyaa 14 ta'a jechuudha. 28 hir'isuu 14 guyyaan 14 guyyaa ovulationii dubartoota kanneenii ta'a jechaadha. Kanaafuu guyyaan 14 guyyaa ovulationii guyyaa hanqaaquun ovarii irraa gad lakkifamtee fallopian tube ujummoo fallopian tube keessa deemtee gara gadaamessa gaddifamtee gadi lakkifamtee sanyii kormaa eeggattudha jechaadha. Amma kanaafuu guyyaan 14 guyyaa hanqaaquun itti gad lakkifamtu guyyaa ovulationii erga ta'uu beekne maal goona? Sanyiin kormaa dubartii keessa yoo walqunnamtii godhan guyyaa 3 haga 5 turuu danda'a. Sanyiin kormaa qaama dubartii keessa guyyaa haga 5 yoo guddate turuu danda'a. Hanqaaquun dubartii immoo gadi lakkifamtee yoo guddate sa'aatii 36 hamma 48 turuu dandeessi. Yoo guddate guyyaa 2 turuu dandeessi jechaadha. Kanaafuu maal goona? Hanqaaquun gadi lakkifamtee guyyaa 2 qofa eega turuu dandeessi. Sanyiin kormaa immoo 5 eega turuu danda'e guyyaa jiran irraa guyyaa jalqaba jiru irraa guyyaa 14 irraa 3 dhifnee 14tti immoo 2 daballee guyyaa 11 hamma guyyaa 16 guyyaa fertile window olaanaadha jechuudha. Guyyaa walqunnamtii yoo godhan guyyaa dhala argachuudhaaf guyyaa olaanaadha jechuudha. Yeroon kun yeroo baay'ee fertile window isa jennuun jechaadha inni kun. Haa ta'u malee guyyaa 3 hir'isuurra 3 gadi hir'ifne achi booda 2 dabaluurra guyyaa 5 yoo hir'ifne yeroo baay'ee carraan ulfaa'uu kan jiru adaduma gara ovulationitti dabalaa deemu. Hogguu kaanis xiqqaatee jiraachuu danda'a. Dubartoota irraa garaagaraatti haalota garaagaraa hundaa'ee jijjiiramuu danda'a. Garuu adaduma guyyaa ovulationitti dabalaa deema. Kanaafuu maal godhuu qabna? Bakka jidduu sun akkuma baay'ee carraa jiru akka malee gadi buusuudhaaf guyyaa 14 irraa gadi 5 hir'ifnee guyyaa 14 5 daballe 14 dhiisuu 5 9 14tti 5 daballe 19 ta'a jechuudha. Guyyaa 9 hamma 19 guyyaan jiru fertile windowdha jechuudha. Garuu asirratti inni beekuu qabnu guyyaa 9 adaduma 14tti dabalaa deemuunii fi guyyaa 19 illee adaduma gara 14 gad dhufaa deemuun carraan ulfaa'uu baay'ee dabalaa deema. Fertile windown isaa baay'ee dabalaa deema. Kanaafuu guyyaa kana jidduu warri ilma argachuu barbaadan guyyaa kana jidduu walqunnamtii saalaa gochuu qabu. Keessaayyuu adaduma guyyaa 14 dabalaa deemuun warri immoo jidduu kana keessa ilma argachuu hin barbaanne jidduu kana walqunnamtii saalaa gochuu hin qabani. Yookaan immoo mala biroo mala ittisa ulfaa biroo kondomii haa ta'u maloota ittisa ulfaa biroo fayyadamuu qabu jechuudha.
Inni lammaffaa dubartoota guyyaa 28 argineef xuriin laguu isaanii guyyaa 28 warra itti dhufne 30 kan itti dhufu 32 itti dhufu 34 warra itti dhufu 27 warra itti dhufuuf akkamitti beekna kan jedhu jalqaba irratti akkuma isiniin jedhee guyyaan xurii laguu argite irraa kaasee haga guyyaan qaaquun itti galakkifamu yookiin ovulation dee jiru secretary phase jedhama. Inni kun dubartii irratti dheerinni isaa garagara. Dubartii garaagarummaa qaba. Guyyaa ovulation agarte irraa kaasee amma immoo haga xurii laguu lammata dhufutti guyyaan jiru luteal phase jedhama. Guyyaan kun dubartii mara irratti walqixa. Guyyaa 14dha. Kanaafuu guyyaa ovulation walqixanita dheerinna marsaa xurii laguu dubartii sun agartee hidhisuu luteal phase jennaa jechaan. Dheerinna marsaa xurii laguu dubartoota 28 agarree dubartii takka 30 fudhannu. Fakkeenyaaf fudhadheen 30 alas fudhadheen 30 fudhannu. Dheerinna marsaa laguu xurii laguu sii ture 30 hidhisuu luteal phase 14 30 dhusuu 14 16 jechuudha. Guyyaan ovulation dubartii tanaa guyyaa 16 ta'e jechuudha. Kanaafuu erga 16 ta'e ovulation guyyaa gaafa guyyaa 16 eega ta'e sanyiin kormaa qaama dubartii keessa guyyaa 5 turuu danda'a yoo guddate 3 haga 5 guyyaa 5 turuu yoo guddate. Hanqaaquun immoo gilqifamte guyyaa meeqa turuu dandeessi yoo guddate 2 sa'aatii 48. Kanaafuu 16 guyyaa 13 hamma 18 kan jiran carraan ulfaa'uu hedduu jira jechaadha. Carraa jiru immoo hedduu gadhisuuf garanaa guyyaa 5 gad hir'isuu fi guyyaa 5 ol dabaluun 16 11 16 eda'uu 5 21 guyyaa 11 haga 21 jiru guyyaa fertile windoodha. Jidduu kana warri ulfaa'uu ilma argachuu barbaadan jidduu kana quunnamtii saalaa sirrii gochuu, warri ulfaa'uu hin barbaanne immoo jidduu kana quunnamtii saalaa dhiisuu yookiin maloota biroo fayyadamuu qaban jechuudha. Asirratti wanni hubachuu qabnu adaduma guyyaa gara ovulationiitti dabalaa deemuun adaduma guyyaan gara ovulation guyyaa amma 16 jenne kana dabalaa deemuun walumaa galattuu adada guyyaa ovulationiitti siqaa deemuun wal quunnamtii saalaa guyyaa sanitti siqa carraan ulfaa'uu dabalaa deemaa jechaadha. Inni biroo wanti beekuu qabnu ovulation day guyyaa hanqaaquun dubartii itti gallakkifamtu akkamitti beekuu dandeenya kan jedhudha. Maloota maal laallee dubartiin tokko ofirraa laaltee maloota akkamiitiin guyyaa ovulation kana beekuu dandeessidha. Tokko wanni isin laaluu beekuu dandeessu qaama ishee irra to'atu mul'ata. Hormoonii gallakkifamaa hormoonii progesterone jedhamtu hermogenesis ho'iinsa qaamaa ni dabala ho'isii ni dabala ovulation akkuma mul'ateen ho'i qaamesii duwwaa tuqaa 5 hanga 1 digirii Celsius dabaluu danda'a. Lammaffaa dhukkubbiitti dhagama naannoo gad garaa gadii kanaan dhukkubbii kiraampii xiqqoon itti dhagama dhukkubbii meetelik himeers jedhama dhukkubbii xiqqaadha kunis hanga nama baay'ee hunda dhukkubbii jabaa osoo hin taane osoo kasii dhiisuu danda'a. Akka malee dhukkub ta'e garuu dhimma biroo dhukkuboota biroo akka indoomeetiriis wal qabachuu waan danda'uuf ilaalamuu qabdi. Garuu dhukkubbii salphaa qofumaan itti furuu danda'u itti dhagama. Fedha nyaataa dhabuufaa muudiin xiqqoo jijjiiramuu danda'a fedha nyaataa dhabuu dandeessi. Inni biroo immoo dhangala'aadha. Dhangala'aan karaa qaama isiitiin ni yaa'a. Dhangala'aan keessaa yoo xiqqoo biraawun ta'e xiqqoo akka daalachaa dhabu karaa qaama dubartiitiin yaa'uu danda'a. Inni xiqqoolee dubartoota akka takkarra mul'achuu danda'a. Dhangala'aa kana harka isii natsaadhaan harka isii dhiqxee harka natsaadhaan osoo tuxxee quba tokkoon tuxxee akkas quba isiitiin ol harkiftee dhangala'aan sun akkuma laanqessaatitti addaan yaa'a jechuudha. Dheeratee haphii ta'e dheeratee addaan yaa'a jechuudha. Ispiin paarkii teest waan jedhamutu jira. Inni kun dheeratee akkas addaan yaa'u ta'e hormooniin istiroojiin amaluma isaati waan san dhangala'aa qophaa'uun sanyii qormaaf qopheessudha. Isliipparii godha. Haphiseetii waan san akka yaa'u godha. Sarviksiinis yeroo san soft taatii baay'ee haphee taatii ni banamti. Dhangala'aa sunillee qubaan kan laalaa ta'e dubartoonni gabbaasanii dhangala'aa waan akka killee adii fakkaatu akkasan hedduu kan yaa'uu danda'u. Walitti qabatee akka laanqessaatti hedduu yaa'uu danda'u mallattoo isaati. Harma uumamaan illee dhukkubuu danda'a. Dhukkubbiin harma uumamaan illee jedhama. Fedha nyaataa dhabuu fedhii wal quunnamtii saalaa ni dabala. Hormoonota waan ta'eef dubartiin takka mallattoolee akkanaa agarraan guyyaa ovulation itti dhufe ta'uusii beekuudhaan mallattoolee kanneen fayyadamuun yoo dhala kan barbaadan ta'e dhala horachuu yoo kan hin barbaanne ta'e immoo gosoonni wal quunnamtii saalaa irraa of eeguun barbaachisaadha. Egaa hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyaannaa turaa fayyaa ta'a. Jirtuu akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota chaanaalii Dr. Nimoonaa Boonsoo. Dr. Nimoonaa yookiin Dr. Tamaan Boonsoon jedhama.
Warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan laayik sabskiraayib godhuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warri duraan hordofaa turtan hundi keessan galatooma.